kun wanta hamlee namaa cabsu yookaan wanta baay'ee tokko nama gaddisiisu jechuudha. Keessattuu shamarroota biyya Arabaa jiraniif gaafa jijjiiramna jedhanii biyyaa bahanii biyya namaatti daddarbamaa, biyya namaatti dararamaa turanii har'as immoo galanii nama kaleessa wajjin jiraatan maatii ofiis ta'ee abbaa manaa ofiis ta'ee hiriyyaa ofiis ta'ee har'asis gubachaa gaafa galanis biyyaas gubatan nama aarsa jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha. Haati kuni haadha ijoollee lamaati yookaan haadha daa'ima lamaati. Akkuma keenya gaashiinis biyya Arabaa kana keessa hojjetattee turte egaa bakki hundumti sirrii miti. Manni tokko gaariidha, manni tokko yaraadha. Akkuma bifti keenyi garaagaraa amalli keenyis garaagara waan ta'eef jechuudha. Kanaaf niitiin kun kan ishiin jiraattu Riyaad irraatii kiiloomeetira 600 jettee magaalaa ishiin jirtu jechuudha. Baay'ee fagoodha jechuudha. Egaa haalli namaa mijatu eessattuu taanaan dhugaa dubbachuuf biyyi lafaa kuni wallaansoo hedduu qaba jechuudha. Wallaansoo hedduu qaba garuu kana keessatti immoo kan nama gargaaru yoo waaqayyo ta'een alatti dhugaa rabbii baay'ee ulfaata jechuudha. Egaa obboleettiin keenya kuni bakka ishiin turte sun akka dubbatteetti jechuudha baay'ee dararamaa fi baay'ee rakkachaa turte jechuudha. Baay'ee gaafa dhuma isaarratti maal gooti mana sun keessaatii baddee deemuu filattee jechuudha. Baddee deemnu gaafa ishiin filattu Riyaad dhaquudhaaf immoo birrii meeqa ishii gaafatanii birrii 5,000 riyaala 5,000 birrii biyya kana riyaala 5,000 ishii gaafatanii jechuudha. Achiin kana waan namichi dhufee na fuudhe jettee shufeerri ishiidhaaf ergamee dhufee na fuudheetu gaafa itti yaaduun ta'utti. Achi abbaa manaa kootiin gaafuma duraa haalli kun naaf mijachuu dideera maal gochuu hin danda'a jennaan wayiin kootu sunaan hin jenne wayiin kana sunaan hin jenne jette. Maal goota reenaan jennaan bakka nan badan jedheen jette. Nan badan jedheen jennaan jecha isaa waliin jedhan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf bismaam guura namaatu namatti hin tolu jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti baanii wanta isaa waliin jedhan dhugaa rabbii baay'ee wanta nama jibbisu wanta dhirsaaf niitii irraa miti. Akkamisin jechuun danda'u warroota bakka wanni irraa yuun eegamu jechuudha jechi isaa waliin jedhan. Keessattuu immoo daa'ima lama walirraa qabu jechuudha ijoolleen jarri kun lamaan dhugaa rabbii nama jajjaboodha jechuudha. Daa'imni isaanii iyyuu gurguddataniiru. Yoo xiqqaateen nuti xiqqaanuu nama waggaa 5 gadi hin ta'u jechuudha. Garuu bismaam gaawwaan isaa waliin jedhan waan ajaa'ibaati jechuudha. Akkas jennaan jecha hin taane naan jedhee jette bakka jecha hin taane naan jedhee anis abdii kutadheetti gaafa kana waan an godhu gaafa nabu daayirektii gara Itoophiyaatti galee jette. Itoophiyaatti gaafa galu obboleettiin koo Finfinnee keessa jirti jette. Finfinnee keessa jirti obboleettiin koo ishiin dhufteetiin booleetti na fuute jette. Booleetti na fuuteet gaafa kana nan gala jedhee tana yoo yaadu bilbilaan bilbileetiin nama faana bultee algaa qabatteetiin naan jedhee jette. Beelger kun maal jette isa qabattee bultee naan jedhee jette. Bakka dhugaa rabbii wanta nama gaddisiisudha jechuudha. Isa qabattee bultee naan jedhee akkana hidhaqee ijoollee koo jaayina garree godhee jecha hin taane ijoollee kootiin jedhee ijoolleen koollee akkana jibban godhee jette. Dhugaa rabbii wanta nama gaddisiisu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi garaan haadhaa in ulfaata. Garuu waggaa meeqa asii gubachaa baatee dhala ishii arguuf sassattee dhala ishiif jettee biyyaa baatee dhala ishiif jettee mana ishiirraa baatee har'a immoo gaafa dhala ishii argaa dhabdu gaafa akka ishiin dhala ishii agarre yookaan akka ishiin dhala ishiitti hin boqonne. Egaa jechuudha dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaa fi wanti akkasiin barbaachisu jechuudha. Dhiironni keenya ilaalcha akkasii namaaf qabu taanaan baay'ee ulfaata jechuudha. Egaa dhugaa waaqa gaafa Addis Ababaatti galtee ishiin dhala ishii kana nan dubbisa jettee yaadu jechuudha. Abbaa manaa ishiis hin dideen jechuudha. Akka ishiin dhala ishii hin dubbifne jechoota garaagaraa jedhanii dhala ishiitiin illee gorseetii jechuudha. Akka isaanii haadha isaanii hin jenneen eenyu maraxattan jennaan abbaa keenya maraxannaa abbaa keenyatu nu faana rakkate jedhaniin jechuudha. Dhugaa waaqa ilaala. Akkammoo waan ishiin birrii kaleessee gada irratti hin ergine birrii dhiira biraatiif laachaa turte akkasitti dubbata jechuudha namichi. Wanta baay'ee nama gaddisiisudha jechuun kuni waan akkasii hin barbaachisu jechuudha dhala namaarraa maaliif kaleessa wajjin nyaatanii dhuganii foon tokko dhirsaaf niitii jechuun foon tokkodha jechuudha. Dhalli isaan gidduu kun jirullee boruuf taanii gaafa dhugaan kun isaa galee yookaan haadha moo abbaatu balleessaa qaba jedhee gaafa yaade dhugaa rabbii isaan lamaan gidduutti firdii faraduu danda'a jechuudha daa'imni kun. Kanaaf dhala ofii akkasitti sooshaal miidiyaa irratti baasanii haga dhalli ofii boohutti akkas gochuun hin barbaachisus waan akkasii sirrii miti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf akka waan ishiin kaleessaa birriin ergine akka isheen waan kaleessaa dhiira biraatiif laatteetti maal godha
ijoolleen kunillee akka ittiin yaalaman illee waa dhabanitti haasa'e jechuudha. Mubaaraktuu birriidhaan uffata illee isatu bitee fi ijoollee kana lachuullee hayyaashisee mubaarakidha jechuudha dhugaa waaqayyooti. Kana jechuun gaa akka waan ishiin kaleessa birrii hin ergine akka waan ishiin homaa tokko gootee hin beekne kana jechuudha. Har'a ijoollee qabatanii sooshaal miidiyaatti bahanii wal arrabsuun isaanii kuni kanadha jechuudha. Kanaaf maal baratti mee daa'imni keenya bara jiraannu keessatti nuti amma jiraannurra hin jiraannu isinii gala miti amma jiraannurra jiraannu garuu kan nuti xaarruu fi kan nuti gugguufnuuf yoo jiraate daa'ima keenyaaf maal keenya boru daa'ima keenyaa chaalenjii akkamii dabarsineerra jennee dubbanna. Kanaaf jennee xaarra malee wanta biraatiif miti jechuudha. Kan har'aa kana ammoo waan barbaadetoo ta'eyyuu nyaannee buluu hin dadhabnu jechuudha. Kanaaf kan nuti hojjennu yookaan kan nuti xaarru boruu keenyaaf dhala keenya boruutiifidha. Kanaaf dhala keenyaan boru maal jennaani chaalenjii kana dabarsineera jenna kana nurraa barattee daa'imni keenya kanadhaa kan isaan nurraa baratan kun hin barbaachisu. Kanaaf daa'ima keenya biratti waan barbaade yoo ta'eyyuu dhirsaaf niitiin ta'u wal lolanii wal arrabsuun qaban jechuudha. Maaliif tokko sammuu saayikoo ijoolleetiif sirree miti jechuudha. Inni kun gaafa haati ofiif abbaan ofii wal lola yookaan wal reeba yookaan wal arrabsanii baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf namoonni nama baadiyyaatti guddatanii yoo jiraatan ani matuma koorraa kaasee yoo isin itti haati koof abbaan koo yeroo wal lolanii yeroo tani saaqaqu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo meeqa sababii haati koof abbaan koo wal lolan irraa kan ka'e ani ofii koo yeroo meeqa tarkaanfii ofirratti fudhadheera. Keessa darbee immoo obboleettiin koo sababii kanaaf jettee tarkaanfii ofirratti fudhattee lubbuu ishee dhabameera jechuudha. Kana maaliifan isinii kaasee seenaa koo isinitti himuuf osoo hin taane daa'ima ofii bira taa'anii haati ofii fi abbaan ofii wal loluun baay'ee ulfaataa fi akka daa'imni sun saayikoo ishii miidhamuu fi akka daa'imni sun boruuf abdiin horanne si ilaaltee akka ishiin abdiin horanne akka ishiin lubbuu ishii irratti murteessitu akka ishiin bakka baddu kana gochuudha jechuudha. Hamma barbaadan yoo rakkatanillee hamma barbaadan yoo miidhamanillee daa'ima ofii bira taa'anii wal loluu yookaan wal arrabsuun jecha akkasii waliin jechuun hin barbaachisu jechuudha. Maaliif jennaan hin barbaachisu. Boru daa'imni kun guddattee wayii nama guddaa ta'uu dandeessi. Wayii ciqii keessan irraa kan ka'e ofitti faraddee lubbuu ishii yeroo malee addunyaa kanarraa dhabamuu danda'a. Kana gaafa gootan immoo tokko ofuma keessan bara keessa muluu aadaa haftu jechuudha. Kanaaf hin barbaachisu. Dhugaa isinitti hima shamarran biyya Arabaa keessa jirtan jechuudha. Hamma barbaadan yoo abbaa manaan keessan isin miidhe hamma barbaadan yoo abbaa manaan keessan isin miidhe alaraa keessan dhala keessan biratti abbaa manaa keessan ittiin dubbatina. Dhala keessan biratti abbaa manaa keessanii akkasin jedhina abbaa manaanis akkasuma dhala keessan biratti haadha keessanii maaliin jedhina wanna barbaadetoo ta'ee dhiiras ta'e dubara keessattuu gaafa abbaan manaa haadha yookaan dubartiidhaan jecha tokko jedhu ijoolleen garaatti qabachuu hin hafan wanna fedhe soo ta'e hamma fedhe abbaa isaanii otoo jaallatanii jecha haadha isaatiin jedhe suni garaatti osoo hin qabatin hin hafanii jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo guddaa gochuutu nama barbaachisaa jechuudha. Bakka dubartiin iddoo dubartummaa ishiitti kabaja qabaachuu qabdi dhiirri iddoo dhiirummaa isaatti kabaja qabaachuu qaba jechuudha. Kana hin godhamu taanaan hin barbaachisu bakka. Kana hin godhamu taanaan wajjin jiraachuun yookaan kaleessa wajjin nyaatanii dhuguun homaa gatii hin qabu jechuudha. Dubartiin tokko dhiirri tokko wajjin ciisanii foon tokko ta'anii kaanii gaafa akkasitti badaasaatti wal baasanii jechoota hin taane waliin jedhanii wal saaxilanii kun hawaasa naannoo irrattis akka biyyaattis akka maatii mana keessaattis diinagdee ofii fi jireenya ofii irratti gufuu guddaa ta'uudha jechuudha. Kanaaf adaraa keessan kanarraa waan guddaa akka kanaafiyyuu jechuudha dhugaa rabbiiti of eeggannoo cimaa gochuu qabna jechuudha. Ijoollee biratti waan hin taane haasa'uun ijoollee biratti waan hin taane waliin jechuu ijoollee biratti waan hin taane gochuun saayikoo ijoollee keenyaatiif gaarummaan isaa xiqqaadha. Kanaafiyyuu dhugaa isinitti himanii adaraa keessan of eeggannoo cimaa taasisaa jechuudha. Dhugaa isinii hin taane taanaan gara sooshaal miidiyaatti wal fiduu irraa jiru miti jaarsi biyyaa keessaan abbootiin gadaa jiru jaarsi biyyaa jiru waan akkasii jira waan ta'eef abbootii gadaa yookaan jaarsa biyyaatiin xumurachuudha keessaan malee har'a dhala ofii baasanii sooshaal miidiyaa gubbaarratti kana jechuun sana jechuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaafuu daa'imni koo maal akkuma sila jedhe daa'imni koo maalirraa barataa? Innoo boru dhala isaatiif maal jedhaa? Boru dhala isaatiin maal jedhaan? Waa'ee koo maal jedhaan? Haati koo nama akkamiiti jedhaan? Abbaan koo nama akkamiiti jedhee dhala isaatti dabarsa? Kana jennee yaaduu qabna jechuudha. Nuti daa'ima keenyattis taane hawaasa naannoo birattis taane eenyoo biratti nama gaarii yoo taane daa'imni keenya sunillee amaluma sun nurraa qabatu jechuudha. Amaluma sun nurraa qabatu jechuudha. Keessattuu bara kana dhaloonni hundumtuu dhaloota qubeeti waan ta'eefu dhugaa rabbi ati gaarummaa hojjete taanaan gaarummaadhuma baqqaa. Kanaafiyyuu
dhalli koosu maalarraa fudhataa jennee yaaduu nurra jiraata jechuudha. Adaraa keessa ijoollonni warroonni hamma barbaadanillee yoo rakkatan ijoolleen biyya arabaa keessa jiru hamma barbaannillee yoo rakkanne rakkachuu inuma jira manni eenyumtuyyuu gaarummaa hin qabu garuu akkuma bifti namaa garagara amalli namaa garagara waan hundumaa immoo gaafa biyyaa baanee yaraanis akka jiru gaariinis akka jiru beekneetiin dhufnaa jechuudha. Kanaaf hunduma obsuu qabna yoo obsichi wantichi keessa jiru sun daangaa kun nurra darbu yoo ta'e himachuu qabna jechuudha. Baduun hin barbaachisu laa tokko gaafa baddee gaa'ila keetu diigama lammaffaanoo hawaasa naannoo biratti amma mee dhugaa dubbachuudhaaf beektu baay'een keessan namoota badanii akka waan hin taanetti ilaalu garuu abbichatu kaayyoo isaa beeka waan hojjetu abbaasumtu beeka namni badeef miti badeef baala gata miti garuu namoonni immoo ilaalchi dhiirotaas taanaan ilaalchi eenyumaayyuu dubartoota biyya arabaa keessa jiranii warra badanii ala hojjetan dhugaa dubbachuuf akka wanni itti ilaalu jechuudha. Kanaaf waan akkasii gochuu hin qabnu jechuudha. Yoollee hin taane ta'e baduullee yaadna yoo ta'e dhoskachuu qabna bakka eenyu mataa keenyaan mari'achuu qabna mataa keenyaan mari'annee itti galuu qabna malee jechuudha. Namaan mari'achuu hin qabnu jechuudha. Maaliif icciitii keessitu mataa keetu dhufkata waan ta'eef jechuudha. Eenyumtu si beekuu hin danda'u. Akkasillee gochuudha kanaan malee maatii ofiitiin abbaa manaa ofiitiin mari'achuu jechuun baay'ee badaadha jechuudha. Kanaaf adaraa keessanii obboloota koo warri sagalee koo kana dhageessanii waan akkasiirraa of qusadhaa isiniin jedhaa tokko gaa'ila keessantu diigamaa lammaffaan hawaasa naannoo biratti ilaalcha hawaasa naannoo namaa qabu baay'ee gadi aanaa ta'a. Kanaaf immoo saasii miti kan nuti jiraannu gaafa biyyatti galle jireenya naannoo keenyaati.